Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Egaa har'a baacoo babbareedaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Abbaa Jorgoo fi haadha Jorgoo jedhamu. Haati Jorgoo fi abbaa Jorgoo baay'ee wal jaalatu. Eeyyee baay'ee wal jaalachuu qofaa otoo hin ta'in immoo isaan wal jaalatu garuu hojiin jaalatan. Ilaalaadha. Namni wal jaalatu hojiin jaalatu jechuudha. Kan isaan wal jaalatan waan tokko qofaaf. Inni immoo hojii malee taaree daawwattoota keenya. Kanaaf iyyuu gaa abbaan Jorgoo fi haati Jorgoo waan nyaatan dhaban namni hojjenne waan nyaatu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni waan qabu gabaabaa fatee gurgurata jennaan isaanis waan qaban gurgurachuudhaaf mariirra jiru. Garuu addana keessatti abbaa Jorgoo fi haadha Jorgoo kan jedhamanii waamaman maal akka ta'e beektu? Haati Jorgoo shurrubbaan ishee addana irra jirra. Kanaaf akkuma ishee kana haadha Jorgoo kan jedhanii fi kanaaf. Kanaafuu gaa mariirra jiru jechuudha daawwattoota keenya. Abbaa Jorgoo. Yaa abbaa Jorgoo. Oo. Anoo ayyaad. Maali? Walittuu du'uurra. Waanuma qabnu haa gurguran. Maal qabna maal gurguran nare? Homaa hin qabnu. Waa biraa yoo dhabne waan ofirra jiru haa gurgurannu ka abbaa Jorgoo. Akkas taanaan hankiitu gatii guddaa baasa. Akka gurgurii kottu. Lakkisa abbaa. Kan koosa fuudha. Kan keessa naa gurguramu. Keessa wayya malee akkamitti hoo saalfiidhaan nan koo. Waluma keessan gurguraa kottaa qaati. Akkam goone malasaa falasaa. Jechuun dubartii irraan fokkisa. Kanaaf abbaa Jorgoo deemaati. Iddoo ta'etti kan keessan akkuma jiru kottaa qaati. Akkasoo yaa akkuma jiru immoo. Tol. Akkam gurguree dhufu. Jedhaniitu walii galanii abbaan Jorgoo gurgurachuu dhaqe. Gurguratee dhufe malee deebi'ee. Gurguratee immoo galgala deebi'ee dhufe. Gaafa inni waa baatee dhufu haati Jorgoo gammachuudhaan kolfaan utaaltee simatte. Isa qofaa dhaaree waan dhugan bitee waan nyaataan foon kan bitee dhufanii haati Jorgoo koo hojjettee waan jiru nyaatanii dhuganii ciisan. Nyaatanii dhuganii quufaniiti egaa haati Jorgoo. Jette maali jennaan akkas nyaatanii irsayyuu yaadanii jette sireerra baate jechuudha. Abbaa Jorgoo. Nattaamote meessi qaame. Jetteeti haati Jorgoo as galagalti achi galagalti as galagalti. Abbaan Jorgoo qubayyuun qaban. Abbaan Jorgoo waan qaban gurguraniiru waan ta'eef quban qabanii dhugaadha. Homtuu isaaniirra hin jiru jechuudha. Hin jiru. Homtuu jennu beektu miti? Abbaa Jorgoo. Nattaamote meessi qaame. Lak nattaaf. Maaliif abbaa Jorgoo kun? Nattaaf. Garuma jabaattanii gurgurtaniiftanii? Abbaa Jorgoo. Anuu nan gaabbe. Akkam? Dhiifan gaabbe. Akkam? Homtuu sinirra hin jiru. Garuma jabaattanii gurgurtanii dhuftanii garuu. Gurguree homtuu nafne. Carraaqoo. Abbaa Jorgoo ko. Gumuu duumti ishee nafne. Egaa abbaan Jorgoo fi haati Jorgoo kana fakkaatu turani. Haadha Jorgoo fi abbaan Jorgoo kana yoo fakkaataniyyuu gara fuulduraatti immoo waan kana caalu YouTube keenya irratti isinii fe'uudhaaf isin subscribe gochuudhaan qofa nuuf qophaa'a. Oromoo Bokkuu Tube jedhaati subscribe nu godhaa, share nu godhaa, like. O Bokkuu Tube subscribe gochuudhaan maamila keenya nuuf ta'a nutis jira. Kota keenya kan har'aaf jenne kunoo tokko lama jennee sin biraan geenye irraa yeroo biraa immoo waan sin kolfisiisu waan sin bashannansiisu hanga qabannee dhiyaatnutti hanga sittuu nagaatti.